Yooyaa daawwattoota yeroo oduuwwan tibbana kanaa qabnee dhiyaannee jirran waliin tura. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo Ministeera Muummee Abiy Ahmediif beekamtii moggaasa maqaa kenneef. Walitti qaban gumii abbootii gadaa fi abbaan gadaa Gujii Jiloomaadhoo nama namaan dura deemu sirriitti hoogganu abbaa biyyaa jedhama jechuun moggaasa darbe ibsanii jiru. Abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobana Hoolaa Irreessoo biyya keenya Itoophiyaa itti fufsiisuuf hojiilee isaan hojjetan bu'uura godhachuun gamtaan abbootiin gadaa Oromoo beekamtii kan kenneef jedhan. Ministeerri Muummee Abiy beekamtiin kun kan kennameef jedhu abbaan gadaa Goobana Hoolaa yeroo waraana keessootiin gargala hamaa keessa jirtu kanatti gaggeessummaa isaan agarsiisaniif jechuun ibsanii jiru. Dirree waraanattis yeroo ta'e qaamaan duulanii biyyaaf quuqamuu fakkeenyummaan agarsiisaniiru jedhu. Gadaan waraanan fedhu, gadaan dimokiraatawaadha, gadaan nagaya. Yoo dubbiin dhiibatee dhufe garuu jedhu ifirraa faccisuuf dirqama qabaa jedhu. Waraanni Ministeerri Muummee Abiy itti duulan kun marsa tokkoffaan bu'aa agarsiisee jira jedhan. Ilmi abbaa gadaa tokko dirree waraanaatti yoo milkaa'e Oromoon beekamtii ni kennaafi jedhu abbaan gadaa Goobana Hoolaa. Beekamtiin kunis moggaasa maqaa abbaa gurraachaa, abbaa malaa fi abbaa biyyaa jedhuun moggaasee jira. Abbaa gurraachaa kan jedhamaniif gurraacha Afrikaatiif mallattoo kan ta'e jechuun yoo ta'u, Itoophiyaan garbummaa diduun Afrikaaf fakkeenya taatee jirti waan ta'eef abbaa gurraachaa jechuun moggaafaman. Afrikaan ija biyyoota Awurooppaa fi lixaa keessatti gadi aantee ilaalamuun isiitiin akka abbaa biyyaatti sagalee ta'ee waan dubbateef abbaa biyyaa jedhamee jedhu. Abbaan malaa immoo nama beekumsa qabu, nama ogummaa qabuu fi nama obsaaf dandeettii qabu waan ta'aniif Ministeerri Muummee Abiyyiif moggaasni maqaa sadiin kun kennameefii jedhu. Qorataan seenaa fi aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Haayilee akka aadaatti abbootiin gadaa beekamtii akkasii kennuu ni danda'u jechuun ibsaniiru. Oromoon nama jaallatuuf moggaasa garaagaraa ni kennaa kan jedhan qorataan kun abbaa gurraachaa namni jedhamee moggaafamu nama abbaa fardaa yoo ta'u, abbaa malaa kan jedhamu immoo nama ogeessa qabu ta'uusaa ni ibsu. Kanarraa kan caalu garuu jedhan obbo Alamaayyoon abbaa biyyaa jechuun mararfatuu fi jaallachuu agarsiisaa jedhan. Abbaan gadaa moggaasa ilma isaatiif haala barbaachisaa ta'e keessatti ni moggaasa. Kun waan dhaabbataa ta'e osoo hin taane yeroo keessatti wanta jijjiiramu jedhu. Gumiin abbootii gadaan nagaa labsa waan ta'eef qaamoleen hundi gara nagaa akka dhufaniifis akeekkachiisee jira. Oduu biraatiin immoo Itoophiyaan kora addaa manni marii mirga namoomaa UN dhimma biyyattii ilaalchisuun waameen gadduu ibsite. Ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa baaseen gareen qorattootaa waloo waa hojii qorannoo cimaa ji'ootaaf gaggeesseen ji'a darbe ifa taasisuu hordofee mootummaan yaada furmaataa dhiyaatan dhimmee hojiirra akka oolchuu fedhii qabaachuu himee jira. Haa ta'u malee mana maree mirga namoomaa UN keessaa warri carraaqqii mootummaa Itoophiyaa taasisaa jiru kanaaf bakka hin qabne kaayyoo fedhiin siyaasaa duuba jiru fakkaatu milkeessuuf korri addaa akka taa'amu barbaadu jedha ibsichi. Korri addaa manni maree mirga namoomaa UN dhimma Itoophiyaa ilaalchisuun yaame kun gaaffii gamtaa Awurooppaatiin yoo ta'u jimaata muddee 17 gaggeeffamas jedhamee eegama. Mootummaan Itoophiyaa jaarmiyaa namoomaa UN kun ammaan duras loogaa akka ture akeekuun ammaan kanas yakki hidhattoota aabuutiin naannolee to'atanii turan keessatti raawwatan saaxilamaa yeroo jirutti yaa'iin waamamuu jiru sirrii akka hin taane ibsee jira. Hooggantuun Koomishinii mirga namoomaa UN Michelle Bachelet ammallee qaamoleen hunda waraana kaabaa Itoophiyaa gaggeeffamaa jiru keessatti qooda qabaniin sarbamni mirga namoomaa hamaa raawwatamaa jira jedhan. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa fi Koomishiniin mirga namoomaa UN naannoo Tigraay keessatti sarbama mirga namoomaa raawwatamee ilaalchisee waliin qorannoo gaggeessanii bu'aa isaanii ji'a tokko dura ibsanii turan. Kanaanis qaamoleen waraana keessa turan hunduu sarbama mirga namoomaa raawwachuu ibsanii turan. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibsa baaseen wanta gaabbisiisaa mana maree mirga namoomaa UN'tti taa'aa jiruun irra deebiin gaddeeraa jechuun haalichi hibboo itti ta'uu ibsee jira. Miseensonni gariin ajandaa siyaasa isaanii mana maree kana jalatti raawwachiisuu barbaadus jedhe. Wanti manni marichaa dursa kennuufi irra ture sarbama mirga namoomaa fi ajjechaa shororkeessitoota aabuutiin naannolee Affaar fi Amaaraa keessatti raawwatame hatattamaan qorachuu ture jedha mootummaan Itoophiyaa. Kun hatattamaan raawwatamus
kaasanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa barbadaa'an kanneen ijaaruuf Itoophiyaanonnii fi michuuwwan Itoophiyaa hundi tumsuu akka qaban gaafataniiru. Oduu biyya alaatiin immoo akka qondaaltonni Gaanaa jedhanitti xiyyaarri kamiyyuu lammiilee alaa talaallii hin fudhatin jiran gara biyya isaaniitti yoo seensise imaltoota irratti doolaara Ameerikaa 3,500 ni adabamu jedhee jira. Daandiiwwan balaliinsaa hundinuu imaltoonni isaanii yookaan mirkaneessuu fayyummaa isaanii guutanii imaluu akka qaban mirkaneeffachuu qabas jedhan. Qajeelfamni har'a irraa eegalee guutummaa biyyattii hojiirra oolu kun akaakuu koronaa vaayirasii haaraa Omicron jedhamu qolachuuf ta'uu qondaaltonni fayyaa biyyattii dubbataniiru. Namni biyyattii alatti Gaanaa daawwachuuf seenu kamuu talaallii koronaa vaayirasii hin fudhanne taanaan gara biyyattii seenuu akka hin dandeenye kan dhorku seerri haaraan kun wiixata kaleessaa akka hojiitti hiikamu murtaa'eera. Lammiin Gaanaa biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan garuu torbee lama dhufuuf dhorkaa kaa'amerraa bilisanii ta'u. Garuu wayita buufata biyyattii ga'an ni talaallamu. Yeroo ammaa ta'umsi vaayirasichaa hammaachaa jiraachuu kan yaaddoftu Gaanaan imaltoonni hundinuu waraqaa ragaa vaayirasicharraa bilisa ta'uu agarsiisan qabanii fi wayita buufata xiyyaaraa ga'anis akka qorataman dirqisiisti. Gaanaan uummata miliyoona 30 qabdu keessaa 10 qofaaf talaallii kennitee jirti. Ji'a dhufurraa kaasee talaallamuun hojjettoota mootummaa, ogeeyyii fayyaa fi barattoota biratti dirqama ta'aa jedha mootummaan biyyattii. Torbee lamaan darbe keessaa tatamsa'inni vaayirasichaa biyyattii keessatti mudate keessaa naannoo buufata xiyyaaraatti kan mudate 60 qabata. Odeeffannoowwan filannee qabannee dhiyaannee kanneen fakkaatu waan nufaana turtaniif olkaanii galatoomaa isiniin jenna. Odeeffannoowwan amanamoo ta'anii fi yeroo isaanii eeggatan argachuuf weebsaayitii keenya www.yeroo.org daawwadhaa. Akkasumas fuula feesbuukii keenya laayik godhaa. YouTube irrattis nu argattu. Obboleessaa lolaa ture. Nagaatti.